Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan to'asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii asumaan dursee immoo dhiifaman isiniin jechuu jaaladhaa meeshaalee akkanaa kana odoo minxaafii jala nafin yookaan sharaa jala nafina waraabeechuudha egaa ka isas na sirreessaa wantoota jiranii deebisii meeshaaleen kun dhugaa dubbachuun meeshaalee adda ta'an. Meeshaalee sirriitti hojjetamanii bahanidha. Garuu haa ta'u malee waraabbii irratti waan rakkoon jiruu fi ijaaf qalbii keessa irraa na hambisaa meeshaa kana itti xiyyeeffadhaatii ilaala akkamitti akka hojjetame dhugaan isiniin jedha bakka hojiin isaa waan addaatidha. Garuu haalli waraaba kaamiraa seeraan wanni hidhanii waraabamne jechuudha. Egaa ka'anii xiqqoo ishii amma anis kara hojii kiyyaatitti deebi'uun hedaa. Isiniin jechuun hedaa jajjabaadheera galata waaqayyoo garuu asirratti obsaan viidiyoo kana dhaggeeffadha barumsa isin argattanii meeshaaleen kun baay'ee bareedu dhugaa dubbachuuf jechuudhaan asitti hojjetamee osoo hin ta'in waan na hawwate baay'ee ture ulaaltanii turettanii akkaataan xarapheezaa akkaataan soofaa baay'izawwee soofaa kanarratti waan an dubbadhuun qabaa ijoollee tanaan durallee hojjetamee bahe gubbaarratti tanaan dura wanni irraa istoorii irraa iskiriishuut godhameetu ergame. Kaameeraa edital kaameeraan waan xiqqaa ta'e guddaa godheetu mul'isa. Nuyi roormaan kaameeraadhaan waraabna waa'ee soofaa kanaatirraa jechuudha. Kanatti waggaa akkatti waraabnu xiqqaa ta'eetu mul'ata jechuudha. Malee waan saayiziin isaa soofaan irraa muramu tokko homtuuyyuu hin jiru siniin jechuun jaaladhaa asumaanii. Egaa meeshaaleen kun kan obboleettii keenyaa kara arsii deema. Kara arsii boqojjiidhaan achitti jechuudha kara dodolaatitti. Achi deemaa meeshaaleen kun hojjetamee bahee haala ishiin barbaaddanii. Amaanaa wajjiniin jechuudha. Egaa galata rabbii hundumaa ol gaafa xalabatanii qofa osoo hin ta'in gaafa hojjetamee baheedha jechuudha. Boqonnaan keessa kiyyaa kan na gammachiisu hundumaa olis immoo nagaadhaniin akka galus abdiin qabaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo kan laayik sheer gochuun dagatina warroonni chaayinaala keenya faarawaa taatan hoggaraattas sabiskiraabii godhummaatii keenya ta'a jechuun gamanumaan affeerraa kooti. Egaa kaa isin jalaa hin babbadaa jira. Amma achi hin badu anis jabaadhee jira daa'imas jabeeffadhee jira waan ta'eef hojii koo idilee akkuma jirutti tanaan dura saddaan hin kunne hojjetamaa jira haa ta'u malee viidiyoo akka duraanii guyyaa guyyaadhaan odeeffannoo adda addaa waa'ee meeshaalee akkaataa meeshaan itti jiru akkaataa haala biyya keessaa haala kamiin hojjisiifachuu akka qabdan wantoota gorsaa ijoolleen baay'een illee na gaafachaa jirtu akkasuma meeshaaleen dabalee immoo qannasee jira kan jedhullee isin biraan ga'an ture duraanii amma immoo yeroo xiqqoo ishii addaan kuteen ture addaan hin kunne yaadni akkuma jirutti jira. Haa ta'u kaa xiqqoo boqachuun waanuma jiruudhaaf isiniin jechuu jaaladhaa. Egaa kaammoo warroonni asumaan yaada qabaattan hoggaraattan meeshaa kanarratti dhugaa dubbachuuf kun hunduuyyuu kara biraatii kan dhufeedha jechuudha. Yeroo darbe hojjennee haa baafnu malee argaan kunillee yeroo darbe baheera tiivistaandii kana garuu yeroo jalqabaatiif hojjennee baafne miidiyoota biraatirraa jechuudha. Ijoolleen iskiriishuut gooteetoo kan nu ergite waan ajaa'ibaatitti bareedeetoo jechuudha. Akkasuma immoo qumsaaxinillee haala obboleettiin keenya kara biraatii ergiteen hojjennee baafnee jirra garuu yaa ta'u malee akkaataa mastaawotii haala kanaan baheefii jira isiniin jechuun jaaladhaa. Argaas akkuma argattanii komodiin allachuu cinaashititti baay'ee bareedaa baay'ee algaan kun wanta as keessaa hafee kan obboleettii keenyaa keessa osoo firaashii fi algaa libsiin akka yeroo darbee sanitti bira afame meeshaaleen kun baay'ee meeshaalee bareedu jechuudha. Ani hundumaa ol xarapheezaa tanallee baay'een dinqisiifadhee akkatti bareeddetoo baate jechuudha soofaa jidduutti. Asumaan immoo soofaa waan xiqqaa fakkaatee asii kan isaa algaa soofaa hin qaba. Inni sun cinaa isaa hin galle jechuudha. Cinaa isaa galee immoo kana caalaa ta'uu danda'a. Egaa haala hundaayyuu akkaataa kaameeraa waraabbii fuulduratti nan sirreessa ammaaf ijaaf qalbii keessa irraa na hambisa. Haa ta'u malee siwwan as keessatti ilaaluu qabdan jiraate taanaan haala meeshaatiidha akkaataa meeshaa bayiisa meeshaa maal fakkaata bareedinni isaa hoo akkasumas immoo addaa baafatanii ni beekama jechuudha. Baay'izawwee ijoolleen beektan meeshaalee ijaanidha jechuudha kan beekamu kanaan isiniin jechuu jaaladhaa. Egaa kaa ijoolleen ammas immoo bilbila kee naan jettan hin jirtan viidiyoo duraaniitti irratti jechuudha. Bilbila kee maxxansaatu man jira gadis sixxanii argattanii kara waliittis hin argattanii akkasuma immoo viidiyoo waraabu gubbaa irratti afaanis nan dubbadha waan ta'eef osoo viidiyoos dhaggeeffattanu qabachuu ni dandeessu. Akkasuma immoo taambileelii gubbaarraa iskiriishuut godhaati
qabaddaati koottatti na dubbisaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkasuma gosoota adda addaatillee taanaan akkasuma meeshaalee mana keessaa meeshaalee waanuma ta'ee jiru hundarrattuu nuti manaan isinii geenya jechuudha. Yeroo baay'ee waan akkanaa kana ijoolleen dhuftaniitu nu gaafattanii jirtanii nu geessitanii jettaniitu dirqamaadha jechuudha. Waan tokko erga ofitti fuudhameen booda dirqama. Maaliif abbaan kan biraati miti bunaaf sukkaara haadha kiyyaa bitii kenni jennaan nuti binnee kennuu bichaadha. Kana inni guddaan abbaan kan barbaade ajajachuu ni danda'a isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana walumaa galatti immoo fageenya illee jaalannee jirra meeshaa fageenya sodaannee warri jettanis hin jirtanii amma galata waaqayyo bakka kamuyyuu namni socho'uu ni danda'a bakka barbaadan geessuu ni dandeenyan isiniin jedha. Akkasuma algaan maaliif qullaa ta'e naan jechuu dandeessanii egaa abbaan ittiin bitanne firaashaa kanaaf keessatti chubbudii fi sibiila hin galchine akkanumatti waraabne jechuudha. Odoo firaasha qabaate keessa galchinaa kanaafidha malee waan biraatiif miti isiniin jechuun jaaladha. Algaan baay'ee guddaa fi komodiina lama kan qabu akkuma argaa jirtan meetirka 50dha isiniin jechuun jaaladha. As keessatti immoo lakki kana jettanii ijoolleen qeeqa qabaatan waggaa jiraatan illee koomentii keessan nan dubbisa waan ta'eef koomentii keessan naa teessisuu dandeessanii keessattuu yaada ijoolleen yaada nama jajjabeessuu qabdanii bakka akka namni jajjabaatu warroon nama jajjabeessuudhaaf beekamtii qabdan jirtu hedduun isin jaaladha. Warri kun hundi keessanuu ani baay'izawee hordoftoonni koo galatoomaa kabajamaa baay'ee na kabajuu baay'ee na jaalattu. Anis akkasuma onnee kootirraan isin jaaladha naaf jiraadha mulii naa dheeradha. Waaqaa gaditti isiniin har'a eegee har'as immooyyuu sheer naa gochuu hin dagatinaa chaayinaal kana laayik godhaa namoota biraa akka ga'u taasisaa isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas immooyyuu warroonni kana jaalattanis iskiriishuut gootanii erguu dandeessanii as keessaa kana jaalannee jirra warri jettanis yoo jiraattanii isiniin jedhaa viidiyoon too kana fakkaatti. Yaada biraa hoo qabaattan isin keessummi waanuma feetanuu isin keessummeessuu nan danda'a. Baay'izawee as keessatti meeshaa qofaa miti. Odeeffannoo biyya keessatti maalan hojjedhaa danda'ee galee eessa yoon jiraadhee hojiin eessatti yoon hojjedhe naaf gaariidha. Akkam eessa yoon jiraadhe natti tolaa kan jedhurraa illee eegalee waan feetan na gaafachuu dandeessan. Ani waa'ee meeshaa dubbadhu malee waan biraatillee isin keessummeessuu nan danda'a. Wantoota jireenya wal qabatan isiniin jechuun jaaladha. Nagaa naa ta'a hedduun isin jaaladha baay'ee.